Fani naase imi. Mobile di kala girisa tukani di sana mali rakon. Dagay. Dubbat mem. Azem. Girisa. Azem dubbat girisa anjali ni kero rom. Dagay afani ni wachina. Dagay afani wachina. An sibira jira di an girisa ge sanam tokko. Dagay fad. Dubbat wanna at me homman ati kero oromo raqabdu. Homman ati jor Muhammad raqabdu. Homman jor Muhammad sigor saati didam ya fu live baate. Taayyee faarsaa Joor Muhammad abaartu. Taayyee ni rago. Oye, dhiirummaa sanatti. Mee dhiirummaa sanatti. Biyya bulchaa jira. Dhiirummaa qaxaa nama ajjeesuun biyya bulchuu miti baal. Nama ajjeesuun. Warra akka keetii girrisaa walitti qabee kaan mana irratti galchee irra taa'ee. Nama ajjeesuun dhageeffatu sitti himaa banti. Nama ajjeesuun dhiirummaa miti. Nama ajjeesuun dhiirummaa. Kootu sitti himaa. Joor Muhammad fa mana hidhaa dhiirummaa. Koot dhiirummaa si fakkaata. Waan gaafadhu. Koot rooba jala as jala. Koot rakkoon hin jiru koot. Kudulleen qabdu barmee. Koot. Adama kabalaa tokko. Aydem wallahi an takka sidhee jennaan hin jaarsa kan harka duudaan dhageeffatu sitti himaati. Koot. Adama kabalaa. Laala bantii. Kootaa bantii. Ati barama kabalaa tokko irraa. Kootaa anamma yoo sidhee illee uumaan argadhu wallahi. Wallahi adama kabalaa tokko irraa. Adama kabalaa tokko irraa naftuun bar. Video keetis waraabadhu. Akka feete waraabadhu. Jaarsa kana laala jiran. Jaarsi kun sa'aatii 24 ka inni hojjetu. Taayyeef ergamu biltsiginnaa faarsu Joor Muhammadiif qeerroo Oromoo arrabsu. Mee homma inni qeerroo Oromoo irraa qabu homma Joor Muhammad irraa qabu sababuma inni ilmaan Oromoo ajjeesaniif natti haayimu mee hin gaafadhame. Mee natti hime homma qeerroo Oromoo ajjeeftaniif qofa natti hime. Laayivii haadha. Qeerroo miti. Girrisaa akka keeti ganaa mukatti cabsinaan siin jedhe. Girrisaa jechuun bara hiikan qabu. Girrisaan maaliif waan ajjeeftaniif mee homma ajjeeftaniif natti hime ilma namaa. Anam fakkeenyaaf atam waraana yoo qaba biltsiginnaa taate namuma ajjeefsan ilmaan Oromoo marra maaluma argatan. Nama ajjeese sana dhaqi ma ajjeeftee dhiigaa. Homa argatan natti hime. Ani nama ajjeesaa jira. Homa argatan natti hime. Ani sodaatiin sitti waamu. Aduftu rakkoon hin jiru. Natti yaamu yoo barbaade. Poolis arkina. Aduftu. Asile simbarsi. Ammalli natti yoo yaamte barbi biyya faranjii. Simbarsiisa malee. Waan an sitti yaamu seetee lafate. Narrasatiin onneen sidaate. Dhage jaarsi. Dagai mau iwacan imbar girisa wana mana. Me watu miti dubbadhu me sababu ma anama wasi gaafate. Wasi gaafate. Atama taayye si ergata musme ergatu. Taayyen gana muka sinitti cabaa. Muka deebi na deebisi wana si gaafate ga. Wana si gaafate na deebisi. Wana si gaafate na deebisi. Waaye ko na gaafadhu malee waaye taayye na gaafadhu. Atama biltsiginnaa deeggarta. Abbaa biltsiginnaa ta'e. Sa'aatii 24 qeerroo Oromoo arrabsiti. Mukanitti cabsaa malee. Waaye go. Yes. Sababa natti igalmaan Oromootiin sababa warra keetii igalmaan Oromoo waggaa 150 ilma dhiiga isaanii an naftanyaa miti ana isini warra naftanyaa nagaayka isini warra naftanyaatti gale warra naftanyaa waggaa 100 yeroo nan deebisaa si kennu ni mormita akkamittan sitti malee dubbadhu aya dubbadhu sitti maa dhageeffadhu dubbadhu abba